qabsoo gaaffii mirgaa, gaaffii haqaa, gaaffii walqixa fayyadamuu, gaaffii biyya bulchuu dhimmoonni gurguddoon ummata keenyaan ka'aa turanii qixa sirriidhaan dhaggeeffatamanii deebii argachaa waan hin turreef qabsoon guddaa irratti gaggeeffamee wareegamni qaqqaalis irratti kafalameera. Bara darbe dhimmoonni jeequmsaaf nu saaxilan gaaffii mirgaati, gaaffii haqaati, gaaffii walqixa fayyadamuuti, gaaffii olaantummaan seeraa qixa sirriitti na kabajamuudha. Kanaafuu gaaffii sirriidha jenneeti kan fudhanne isa ka'umsa godhachuudhaan boqonnaan qabsoo keenya boqonnaa gara haaraatti siyaasa biyyattii jijjiire ta'uu danda'ee jira. Haala gaariidhaanis dhimmoota nageenya fi tasgabbii naannoo keenya deebisuu keessatti gumaachaniiru jenneeti kan laallu. Akka waliigalaatti boqonnaan qabsoo keenya injifannoo gurguddaa galmeessee gara nageenyatti biyyattii gara boqonnaa tasgabbiitti gara siyaasa boqonnaa haaraa jijjiiramaatti kan jijjiiredha. Naannoo keenya bira darbee biyyaafis ifa guddaa kan ta'uu danda'e, abdii guddaa kan ta'uu danda'e, biyya keenya biras darbee gaanfa Afrikaatiif tasgabbiidhaaf nageenyaaf gumaacha mataasaa gochaatii kan jiru, abdii mataasaa kan gumaachaa jirudha jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee tarkaanfiin ummanni gaaffiin gaafate qixa sirriidhaan akka deebi'uuf jedhamee too fudhatamaa jiru qaamolee jijjiirama kanaa fi boqonnaan siyaasa keenya akkaataa amma jijjiirame kanaan jijjiiramuun isaan hin gammachiisne rafaniin bulle. Oromiyaan dirree jeequmsaa akka taatu, ummanni keenya tasgabbii akka dhabu, naannoo sababa daangaa godhachuudhaan akka ummanni buqqa'u, kana biras darbee maqaa qabsoo ummata Oromootiin akkuma kaleessa akkuma baratame ummanni Oromoo akka wal ajjeesu gochuudhaan hojiin hojjetamaa shirri xaxamaa jiru ammas naannoo keenya keessatti xiyyeeffannaa addaa kan barbaadudha. Kana sirreessuu kan dandeenyu yoo ummanni keenya qixa sirriitiin haala guutuu ta'een wanti amma ta'aa jiru kun dhuguma waan daangatii, daangaa wajjin wal qabatee daangaa kaleessa jechaa turre sanii kan jedhu san xinxala sirriidhaan ofitti fudhatee ilaalee yoo bifa gurmaa'een irratti hirmaatee fi qabsaa'ee qofaadha. Caasaan nageenyaas xaaxaarii adda addaa gochaa jira, gatiin kafalaa jirus jira. Naannoo caasaa keenya olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf qawwi jiru adda bahee ilaalamee too sirraa'uu qaba jennee yeroo ammaa caasaan nageenyaa, caasaan siyaasaa sirriitti atoomee tokko ta'ee too ummata hirmaachisuudhaan nageenya keenya sirreessuu keessatti, tasgabbeessuu keessatti, eegsisuu keessatti ga'een inni gumaachaa jiru kana caalaa cimuu akka sarra jiraatu in amanna. Yeroo amma dhiyoo keessatti naannoo godinaalee gara lixaatti gama Booranaaf Gujiitti wanti ta'aa jiru qabsoon ummata Oromoo yeroo boqonnaa haaratti ce'ee jiru kanatti yeroo tokkummaan ummata keenyaa cimee daandiin yookaan immoo dirreen siyaasaa akka bal'atu godhamee, dirreen dimokiraasii akka bal'atu godhamee bu'aa qabsoo keenya teechnee dhandhamachaati waamichi dhaabbilee siyaasaa maqaa ummata Oromootiin qabsaa'u hundumtuu akka dhufee dirree kanatti fayyadamu godhamee fi itti fayyadamaa jirutti qabsoo ummata Oromoo fakkeessuudhaan wanti ta'aa jiru gonkumaa fudhataman qabu. Dirree kanatti qaamni ummata Oromootiif nan qabsaa'edhu qawwee baachuun isaan barbaachisu yeroo ammaa dirreen siyaasaa haa bal'atu jedhamee tarkaanfii fudhatamee jira. Seeronni fooyya'anii jiru. Haalli mijaa'ee jira. Dirree kanatti fayyadamuudhaan murteessaan abbaan seeraa keenya ummata kana ta'uutti sarra jiraata jedhee ummata kanatti amanee too sagantaa fi kaayyoo isaa qabatee ummatatti dhiyaachuu hin danda'a. Kanaaf haalli mijaa'ee jira. Kanaaf jecha ummata wal ajjeesisuun nageenya keenya booressuun qaama injifannoon kun akka lafa hin qabanne barbaaduuf ulee ta'anii daandii ta'anii fayyaduun hin barbaachisu.
ummanni keenya kana sirriitti qixa sirriidhaan hubateetoo ofirraa qoluun hin barbaachisa jechuudha. Qeerroo fi qarreen naannoo godinaalee lixaatti yeroo amma dhiyoo qabsoon godhaa jiruu fi haala kanaan namoonni kaayyoo hin barbaachisne kana keessatti hirmaataniitoo badii raawwachaa jiranii qaama nageenya keenya wajjin atoomee haalli itti qabsaa'aa jiru baay'ee fakkeenyummaa kan qabuu fi carraa kanaanis galateeffachuu kan barbaannudha. Kun garuu babal'achuutti sarra jiraata. Ummanni gaachana nageenya isaa ta'uutti sarra jiraata. Tokkummaan keenya yoomiyyuu caalaa kan kaleessa akka injifannu nu godheessa waan ta'eef har'as tokkummaan keenya cimee deemuutti sarra jiraata. Shiira diinni xaxu kana qixa sirriitiin beekuu ofirraa qoluu barbaachisaadha. Kanaafuu kun akkuma jirutti ta'ee dhimmoota daangaa wajjin wal qabatan hojiiwwan daangaa irratti hojjetamuu qaban baranas karoora keessatti qabamanii jiru. Akkuma kallattii karoora keessatti kaa'ameen kan hojjetamuu fi sirreessaa kan deemnu ta'a jechuudha. Inni lammaffaa dhimma faayidaa addaa Finfinnee wajjin wal qabatudha. Faayidaa addaa Finfinnee wajjin wal qabatee gaaffiin ka'ee gaaffii sirriidha. Gaaffiin kun waggaa meeqa waggaa 25 ol bakkaatti dagatamee fi kaasuun illee rakkisaatti ta'ee ture irraa ka'eetoo sadarkaa wixinee labsii ta'ee mana maree bakka bu'ootaa ga'ee jira. Mana maree bakka bu'ootaa erga ga'een booda ummanni keenya sadarkaa adda addaatti wixineen kun qabiyyeen samaa inni beekuun nurra jiraata irratti mari'annu gaaffii jedhu waan dhiyeesseef gara manneen maree sadarkaadhaan jiranitti gadi bu'ee jira. Kanarraan kan hafe wixineen kun akka mirkanoofnee fi galma akka hin geenye wanti godhu tokkolleen hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee hammasittis Finfinneetti hojiiwwan hojjetamuu qaban hedduun hojjetamaa jiru. Fayyadamummaa uummata keenya magaalaa Finfinnee keessatti haala uummanni keenya gaaffii kaasaa tureen akka galma ga'u gochuudhaan hojiirra oolchuun dhimmoonni jalqabaman jiru. Keessattuu afaan Oromootiin ijoolleen akka barachuu dandeessu gochuu irratti manneen barnootaa banaman jiru. Manneen barnootaa banamuudhaafis bara dhufutti bajanni qabamee waggaa lamaan dhufu keessatti kutaa magaalaa hundayyuu waliin ga'uudhaaf haalli itti qabameetu hojjetamaa jiru jira. Akkasumas namoota misoomaaf uummata keenya sababii misoomaatiin Finfinnee keessaa buqqa'an deebisanii ijaaruudhaaf lafti guddaan qophaa'eetoo bajanni qabamee haalli isaan deebi'anitti ijaaramuu danda'an jaddugala gabaa oomisha isaanitti dhiyeessuu danda'an itti mijaa'u yeroo dhiyoo keessatti akkuma hundi keenya miidiyaadhaan argitanitti kabajamoo pirezidantiin keenya bakka argamanitti dhakaan bu'uuraa kaa'amee jira. Piroojeektichi mirkanaa'ee gara hojiitti galamaa jira. Dhimmoota biroos kaasuun hin danda'amu. Kan dabalataa sadaffaa irratti kanan kaasu dhimma afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu wajjin wal qabatee gaaffii ka'eedha. Dhugaadhaa dhaabbanni keenya afaan Oromoo afaan hojii biyyattii akka ta'uu danda'u hojjechuudhaaf ijjennoo irratti fudhatee jira. Ijjennoo irratti fudhate kana yoomiyyuu taanaan wanti of duuba deebisuuf tokkollee hin jiru irratti hojjenna. Ijjennoo fudhachuu fi irratti qabsoofnee hojiirra oolchina jechuun garuu adeemsa mataasaa qaba. Adeemsa seeraa heera irratti afaan hojii biyyattii afaan tokko ta'ee barraa'ee jira. Heera fooyyessinee sadarkaa afaan lammaffaa biyyattii hojii akka ta'u gochuun adeemsa keessa darbuu qabu. Adeemsa seeraa san keessa darbuu mariin gaggeeffamuun hojiin achirratti hojjetamuu qaba. Kana hojjennaadha dhaabni kan jedhe. Kana ni hojjennaa. Kana hojiirra oolchuudhaaf ni qabsoofnaa. Akkuma kaleessaa wanti of duuba nu deebisu tokkollee hin jiru. Gama kanaanis shakkiin kamiyyuu dhufuun isarra hin jiraatu. Garuu adeemsa seeraa eeggateetu kan hojiirra ooluu qabu waan jedhutti dabaluufanii ulfaadha.